شير قدا ورابطة كيسة تشمرن غندومات تقلو قبل بكاكانات dubartii meeqa tofajjeese dubartii meeqa dhabne nu dubartii meeqa du'e indagattaniisin waan dagatamu wanti darbe dubartii 200 ol waa'ee jaalalaatiin dhabne dubartiin 200 ol sammuun si kan tuqamee akka jazzabuu taatee miidhaa kanarraa jaalalaan kanaa jennaan dirqama jaalallee faarsuu qaba asirratti wanni inni 50 jaallatuuf hin jiru 5 bulchini waraabame olii gaddeemuu qaba shamarran keessattuu gandummaatti galtanii yeroo dhiirri dhufee waadaa galu waraabame olii gaddeemuu qaba. Eshi namni dhugumatti wal jaallatu namni dhugumatti jaalallee tokkittii qabu dhaggeeffadhaame dhukkubni sitti haaru natti haartee dhiiftee mantaa mataallee naala bushaklak namni dhugumaan jaalallee tokkittii qabu namni dhugumaan nama jaallatu an kun naman jaalladhu faarsuudhaaf wanni na dhaabsisu hin jiru. Sin jaalladhu fidee asirratti kun hojii keessatti duratti fidu sin jaalladhu sin kabaja bareedduu koo si malee hin jaalladhu si malee hin fedhu mara koo waama nama jaalalaam jaalala jechuun hiikaa jaalalaa kan hin beekne kumtaanuu jinjooloo jechuu malee hiikaa jaalalaa hin beeku loon. Maka la wamina loni isin ni dubartii isin ni dhiiraa jechuudha. Ooltiin jaalladha dalagaa galteetta dalagaa galiidhi harree abbaa kee harree lafaa harkatti teete kana booddee qabsoon koo gara jaalalaa godheera abbaa jaalalaa ta'eera. Ilaa arraba laala mee nama rabsiisaa kun laa. Jaalallee keessa na arrabsaa jiru narraa qabadhaa shamarran. Ishi rahutti barbaadde. Ishi gitti. Kan biraa jiraa si muusuu. Kan biraa jiraa kaawwamuu barbaadan. Maraa deemu. Mana maraa deemu. Nas surah sama tasite himmarani ha lata nanta di faten ajala matal sinnat nimat nallala check up peda banni kun check up wandira mo check up mana katino jot usumatin teyi hadana ni nafe la age fada fate hadana ni nafe jetani Mali nafti bareedduu koo jedha akkuma malasa. Mali nafti bareedduu koo jedha. Dhiirattanii naafee nama hoytanii naafee tani. Tullubbuun jiru mootiin jedhamti. Tokkoon qabu sin jaalladhaa waliin jettee naan imimmaan koo buusee taani. Oduudha sin jedhannu. Shamarran yoo akka carraa. TikTok yang rana berbadani dan friendly ke sana ki jasa ke santu ambil kamera aja cuda bebera ke sana rabolani search korani blog na godu sini arki ko shamarran blog undanda wantef gafa ku ya lama search ko tani na dabdani Bloki akalam wali nargine tumbeku akka TikTok ke san friend ke san kajiru tumbeku wore gama kenna jira chuda yo ka carra bloki na gode jettu yor kitan kari jalalle ke bloki ke sana barbada jade la jada video kada waraba koy video kana waraba jalalle jara mutangu shaytan jade na bloki chuda Shamarran koo kabajamtuu ani harkan ittiin sibiloo kun hin qabu akka carraa yoo guyyaa lama TikTokii kee jalaa na dhabde an simbiloofne jaarsa kee yookiin immoo jaalallee keetu lafumaa kee akkati nan hordofne haqa waan hin jaallanneef
نبلوك وانت في تيكتوكي دوما كيسا بلوك كيسا نبربادي أتش كيسا چيسي جرا جدي دام سسي دامي بلوك كيسا جرا چوكو أكاسي فيديو كان نامت تنسا شمارنين بران ناقا إيشي نمنس كيسا جالالي ساقو فتيلو فجرا يروكا أما تودو برتين ميديا رجل تكون غاغا دم تهون دي أنا مالين جالت أنا أفتو بشان لغا أنا بشان لغا أنا في nyata nyata أنا في جوجتا إني سيا bat bata borgaru gadi bate nam tok gadi jalala mboun sheme daga amas mo kanafu jennan amma la fajiru muladu keessa badde amaree mul'atu. kanafu namni jalalle keessa waan mattanii kun amantaan kiristaanaa ergachuudhaaf qophaa'ee jiru yoo jiraatte kottoo walgaliitii dhalaa jedhama kun cheekaappii jaalalaati. Nagatti nama biraan fidadha doktora yaati amalaas barbaachisa torba barre Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. cheekaappii dhaaf dhufte moo waa biraa biratti dhufte nutti namni qabrii keessaa ba'e jettan naga'u cheekaappii irra rabbi koo natti mul'attu biqoo jirta cheekaappii warri qabda qofti marmaraa jaalala Mubee bakka si jalaan qabee moo bu'uma? rakkoon qabu taa'e Mariyaam Wayyee. No, maaliif? inni fakkaatitti akkasii jaalabsi qofa qabu kan kee qofa akka ta'e yoos ba'i Mubee koo waa si gaafachuu fedheen gadda silkii kee na ergii. Ish nan baaqo imaamna dubbisuu diddeeshii. waa'ee maaliiti Keessaan dhaaba silkii kee na erginaan jette. Rasulullah anumti moo irra deebite anumaan kun moo nama baratee ture tirtookii koo Wallahi si mata kee. ana moo sintu turkii dhaqee dhiiga fudhate laata Maal jechuudha? waa'ee maali haasofna siin jedhee sikii kana ergi siin jedheen Mubee. wayyee mi'as ba'i qoy mi'as ba'i jechuu koon mala eessa jirta Leengadda wallahi jechuudha silkii kee keessaan na ergi keessaan haasofnaanaan jettee si ergi. eessa jirtaati Waayinde. biyya kan kontoraataa moo ijaarraa Leengadda na gaafattee taa'u inni irraanfattaa jechuudha. ijaarraa moo mana jechuun naan galle Waamicha tokko illee ilaalta. lakkoofsa kee ilaalli siin jedheera
asuma sirrii jechuudha. Ana dubbisiisiin jedhee si barreessaan ture garuu. Jechuu kun mala qaba. Isin dubbisa. Qoy. Ammoo ana dubbisi booddeen irraanfatta. Booddeen irraanfatta ammoo ana dubbisi. Ishi. Maal jedhama maqaan kee? Maariyaam. Na rifachiifte garuu. Maaliif? Maaf sirbachiifte. La hawla wala quwwata illa. Tureera addeensi ergee bar torbee tokko fidee akkas torbee lama natti fakkaata. Mucala shangulitii ergite nafshi. طلبة لابوفي كيساني ست معنا دوبي ستركون قبل من جاء زبر بردا أكمل تنام على دوبي سام